qophii kan deebifnee fiduuf jalqabuuf ayyuu Oromoo ta'uu qabannee dhiyaannee jirra. Hayyuun keenya kun Profeesar Gufuu Obsaariite jedhanii. Profeesar Gufuun barreessaa, barsiisaa, qorataa akkasumas hayyuu Oromooti. Profeesar Gufuu Oba keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom. Guddoo galatoome guyyoo atilleen ka naayaamteef. Ayyee Profeesar Gufuu waan kan kee gabaabsee irra dubbachuu fi yaalii godhe ture. Profeesar Gufuu Oba barreessaa qorataa waggoota hedduuf waa'ee Afrikaa kana irra nan barreessu. Agan si beeku caalaa uummatii hedduun si beekuu mala kasin beekne illee ni jira. Mee gabaabsi Gufuu Obsaariite een uf barsiisi. Gabaabdu guyyoo gufuu Obaa jedhanii Obsaariiteeti awwaar keenyati. Nama masoomoo ganni dugul deemee masoomoo tana barnoota kan akka dansa baradhee ufillee barsiisa ta'ee ilmaan hedduu barsiisee tafarinjiitiif tanam gurraachallee hedduu barsiisee ani Norwegian University of Life Sciences jedhanii lafa Norway jira amma tana ammoo keenya kee jira minum kee jira ka isiyolloo jira amma tana. Ayyee Profeesar Gufuu kitaabota barreessite akkasumas artikloota yookaan barreeffamoota joornaalii akka karra maxxanfamanii barreeffam 55 ol joornaal saayinsii gubbaa maxxansuu kan keequb qaba. Kan maleellee kitaabota waa'ee horsiise bultoota ecology waa'ee pastoralism kan baay'inaan qoratu kitaaba gugurdaa 5 qorte jirti. Fakkeenyaaf Resilience and the Collapse of Pastoralism in East Africa, Africa Environmental Crisis, Hedda Warfare in East Africa, Climate Change Adaptation in Africa, and Nomad in the Shadow of Empire. Kitaaba kana kan fa qorte jirti. Mee kitaaba kan kika Nomad in the Shadow of Empire kan irraa gaafi si gaafadha. Kitaabi kunini waa'ee horsiise bultoota kan irratti xiyyeeffata. Waan horsiise bultoota kanaasa akka waliigalaatti kitaaba kan keessatti jireenyi horsiise bulaa maal fakkaata? Akkamitti ibsiti? Gabaabsime jireenyi uummata horsiise bulaa kan nutti himi. Galatoomi guyyoo duuba kitaabii Nomads in the Shadows of Empire jedha kun kitaaba qaraan xaafe. Kitaabii kun taariikii seera yookaan pakka jenna booda Itoophiyaatiif ta Ingiriza yookaan ta amma Keenya taariikii seera kanaati booda tanaati. Duuba akkinni gulqabate isi seeri kun duri hin jiru yookaan biyyittiin duri takkuma biyyiti kolonii dhufte Ingiriisii dhufee moggataan warree Itoophiyaa ka Abisiiniyaa dhufee laftan gargaar kute butuun tokko gargaar kute. Amma wanni kitaabii kun dubbatu waan hedduu yoo kitaab sun kasoomte taate kitaabii kunini wanni durii taayisuuni wanni ammallee jiramaanii jettee gaafitan kaafti. Yooyyuu laftan gargaar qoodatanii moggaa tokko Ingiriisaa qoodanii moggataan Itoophiyaa qoodanii marra bisaan warra horsiise bulaa kan gargaara baasan. Yoo durii bisaan kakke yookaan eelii kakke gara Itoophiyaa gulchite nami Keenya kaan amma dhabeeta bisaan sun durii adoo hara'eel sun inni konfiilleete taate. Dhibii kun duuba dhibi guddaan gad dhufe. Moggaa tokkoon dhibi warra horsiise bulaa kalleen dhufe maan jenna warra kan irra fokkisanii yoonni gara Itoophiyaa dabreede hin qabanii koodii irra guuranii yoonni gara Ingiriisa dabrellee akkasuma qabanii duuba warri kun guddoo gargara. Talameessa warrummaan empaayaa kunuyyuu kan irratti waliin dhandee aadaa tokko laaf keeyyatan. Aadaan tunini Ingiriisii waan Minilikiin jedhe marroo mpakkaan tun yookaan seerii lafa gargar futanii kun durii lafuma gosa tokko taate fam gochitu iyya gargar jette aadaa keeyyachuu mallee akka gochititu marra bisaan nyaachuu hin dhaamne. Yoo feete mogga Itoophiyaallee danda'an yoo feete mogga Ingiriisallee danda'an. Kan duuba Itoophiyaan siyaasa guddoo tolchite yooyyuu ati taariikii sun seeri sun yookaan booda sun ati gulgaddeemte booda sun tokkoon iti lama marroo lama cooran marroo lama sabee tolchan yookaan qajeelchan
Talameso Menelikin indidi. Kara kanaaf boodan sun hin taane garii Ingereza hin fudhate Menelikin indidi. Duuba diddaan tun hin guddoo nama horsiise bulaan guddoo dhibite. Ayyee ammallee wanni taan booda tan keessatti booda tun kara lamaan gargar baate. Booda tun akkisiin gargar baateef Itoophiyaan waan jette seedii kennu fulaa warri booraan edhan boorani Oromoon fulaa warri horii tiffatu. Kuno yoo siin gara Mombasa illee taate seedii kennu boorani. Hayyee Ingerezi kennu seedii kennu lafa garriiye. Yo seeriif galaaf garrii taate garriin gara Ingereza bulatta. Itoophiyaan guddattee laf boorana cufuun kutatte. Duuba kanaafi seerii kun ammoo karaa suniin dhufe eegee akkas hin taane. Seera kan waan hedduu dhufe. Asi Professor kitaabichi mata dureen isaa Nomad in the Shadow of Empires. Empire lafti beekamti laf Itoophiyaa sun. Empire Itoophiyaa kun fakkeenyaaf Minilik faa Haile Sillaaseen faan pastoralistoota kan hin fayyadammoo wabaaniif moo hin miidhan. Pastoralistoota keessuma gam Itoophiyaa jirtu. Dhibi guddaa gad dhufe beeka Empire sin seera amma nu waan isa haasa'u jirkan Xaaliyaanillee yaa bulchee adoo gana sadiillee taate. Xaaliyaanillee gaafa inni lafa Itoophiyaa hadee gan shan qabata kaane laf boorana tayya bulche. Xaaliyaan dabsatanii olki duniyaa ta lammeessoo keessa dabsatanii ennaan Ingerezilleen ganna tokko laf boorana ta Keenyaatiif ta Itoophiyaallee yaa walti bulche. Occupied enemy territories jedhan. Duuba what administering walti tochan. Duuba inni kunini warra horsiise bulaa kan gabaabduu bulaa guddoo dabsa. Marra bisaa warra dhowwee marra bisaa warra gargar ciree lafa tattee yookaan marra bisaan kakka gosi dhibii hen akka marreefu siin jedhe Menelikiin duri seerii Menelik lafa Meneliki booraan eegee waan ta'e marroo Ingereza wal morkanii fi garri ufi gafudhate garriin 1925 lafta Itoophiyaa seenti lafta Itoophiyaa keessa hin jirtu garriin duri 1925 gaseenti. Gaafa singa sent ka warri kara gumboofa kara hedduun warra nama bulchi kan horii baasaa fi booranii hin baasuu fi karaa kanaan eelluuwwan garii kaaka qadaaddumafa eelluuwwan kan booran irra fuudhanii warraa kennan. Wanni dhibii amma lafi jiru ka amma namni lafirratti taa'ee walaa dhufu kunini midhaan warri gaafa durii sun oobre empaayaasiin sun oobre. Suni tammatan biqilee daraaree muka gurgurtaa ta'ee amma nama dhibuu jira. Mee fakkeenyaaf amma Empire suni boordarii giza addaan qooda mooyyala amma gam Itoophiyaan jirti gam Keenyaan jirti. Mooyyale gam Itoophiyaa suni yoo gamisa suumaleelle jedhani suumaleellee ni laf keessa qabdi. Akka seena beektutti akka qoratteetti mooyyal lafee nuti. Soomaliin kuma tokko wanni isin akka keessa qabdi hin jirti taariikii durii yoo akaabis Itoophiyaallee soomte yookaan akaabis Ingerezallee soomte warri kun eegee keessatti gaafa raas destaa Xaaliyaan gulga seente Soomaliin laf Itoophiyaa sana gara laf boorana sanam Xaaliyaan gulga seente marra warri baandaa ta'e. Ayyee garri kan booranillee kun afaan wayaamaa sun afaan galaana sun walumaa marra bisaan dheedu malee lafti tan booranaa taga kuuno galaana maro duuba galaan daawwaa duuba dubbiin garriin mooyyalee wanni walitti dhiyeessanii hin jirtu sun amma waan 1991 gad dhufan malee achi duuba wanni tokko ka jiran hin jirtu kun daba cubbu. Ayyeme uumati horsiise bulaa kun keessumatti uumati Oromoo kunini gadaan bulaa keessuma booranii faan ammaan tan ammoo gadaa horsiise bultoota walitti qorachaa turte gadaan saatii amma ammoo haal jajjaba kee jiraachuu dubbatama siyaasaan walitti makamtee baddeedhanii haasaawwan kan gadaaf mee siyaasa absiiniyaa tan akkamiin wal bira qabde laalta. Eebeta Meneliki gaafa gad dhufeyyuu qara gadaa hin balleesse. Warra gadooma kaan humna qaba kaan irra fuudhee warra qaalluu kan foo'ate
guyyoo annaatii fi eenyu kaan dhibiin karrayyuu kana warra kana aftaraari yookaan dechasmaa ichi jedhee warra kan fo'ate boorana warra kan lamaan jala qoodan ka goona ka sabbo goona ka goona warra odiituu jala bula ka sabbo warra karrayyuu qaallu karrayyuu jala bula finni kan gaafasu gadaan egaa kuma gadaan fi kadeemtuu malee humna murteessaa yookaan karaa lafa namaan bulchitu cufiyyaa dhabdayyuu gaafasuma wanni kun eegumsuni gaafuma jaatanii aliitaan dhufaan laf jiran ka mangistuu lafa fudhata kaanii gaafasu waan kan qajeelchanii humni sun fuudhanii warra gadaa deebisan malee gada qaraayyuu humna dhowwan amma tan ukkaamsanii ujiin hojjetan malee waan gadaan sila waan irrooluu martiyyicuu irroolutti hin jirtu afaan warra ta'a warri ammatan dudduube jee waan kan tocha jedhaan duub wanni kun aadaan tun aada badde ammoo isii booranii waan jedhu ilmi kamennaani kabar fakkaatumoo kamaan fakkaatennaan kabar fakkaati jedhe amma barumsuun fakkaachuu jira booranilleeni duub akkanaafuu dhibii kun kam jiru maal jetta takka akka barreessaa akka uummata tokkotti gadaan fakkeenyaaf siyaasaa walitti dhufuu malte abbaan gadaa paartii siyaasaa bakka bu'ee hor yookaan durgoo deemee durgoo fudhachuu malee afaan nam tokko ta'ee garee siyaasaa waliin dhaabbachuu malee maal jetta asirratti? Taakki jiru tokko hin jira gadaan abbaan gadaa abbaa booranaati yoo booraan oromoo fudhanne dubbiyyenne kanaafuu waan hirkirtii boorana kana marroonni dur deemuuf danda'ee hin dubbata aadaa itti qaba sun jabeenallee itti qaba yoo karaa kanaan inni sila hubate beektaa addunyaan tunini ferenjii waan jedhu abboo mee alleeni dudda kakkee kan xiqqoo sii rigaa atillee murga tokko naaqiin keessii jedhu abbaan gadaa yooyyuu dubbiyyenne warri lafa bulchi kun isaan hojjechuu fedhe innilleen finni gosuufi tana inni finni falmachuu male yoo si fala taate yoo waan kan isan toche wanni aadatti jedhu naa deebi'uu male yoo sun hin ta'in wanni ani isani tochuuf hin jirtu maan jennaan lachuu dhabde laftatti dhabde dubbiyyeen am lafa boorana kabiyyitti dhibiin falamtee kutte amma liibaan kuumno achi kutanii boorana iyyoo gargar kutanii abbaan gadaa tataniin guutatiin yookaan tanataa dubbii wamaatuun kenniniif danda'e afaan mangistiillee ta'uu yoo ta'ellee dhibu maan jennaan boorana hiikuu wamaatu guddoon qabdu biyyumatu hojiin hojjeta ammoo inni hin dandasila yoo inni wanni kun hin taatu akkana akka taatu jedhe karuma inni jedhu suni sila ta'uu man keessumaa lafa liiban taffa wama beekan waan kan duri Tigree wanni isin gargar baafteef akkuma hirgittii warraat ammatan yaayyuu namni dhibiin dhufee algaar ta'a namni kun waan kamaaf qajeelchuu dadda daba kan akka inni lafa akkisiin daba hin arga. Mee siyaasaa Itoophiyaa tanin beekta atini lami Itoophiyaa ta'uu baattullee siyaasa Itoophiyaa tanin beekta afaan booddaa Itoophiyaaf Keenyaa jidduu dhalattee guddatte. Oromoon siyaasa Itoophiyaa keessa dabimatti minilik irra jalqabee harka namuura seena keessa waan hamamtu namatti hojjechuu dubbate akka nama taa'ee ilaalu tokkotti uummati Oromoo sirni impaayir Itoophiyaa jala waan akkam dabarse jiru akkam qabture akkam bulture. Beekta taarikhii yoo yookiin deebi'anii waan guddoo jira mee hin fageessinu numa boorana kana gadhuun booranii gaafa minilikii lafa seera kan qabate kan bakka boodaa kan qabate booran cufin qoodan gabbarii qoodan hin beekta nuu warri keenya golboo jirullee marroo dheedaa marroo gariyaachi jirruufi marroo gosaan gargar nu qootaniifi gosaan gargar nu qootaniifi nulleen gabbari nami boorana cuf gabbari sidaamat tanaafu taarikhii dur yoo yookiin deebi'anii waan hedduutti jira. Namun beeka dabi duru lafi jiru ammoo durii dabii lafi jireedhanii dabsuun ammatan gingilfachuu malle yoo sila ammatan qajeeli jira yoo ammoo qajeeli amma hin jiru nu ammallee gabbarii durii dachaaneedhan sunniin taarikhii jijjiiru sun guddoo nama dhibe.
Aye me Itoopiyaan amma bar wayyaaneen beektaa wayyaaneen keessa baatee amma gareen bulchuu jirtu garee Abiy Ahmad fa Abiy Ahmad ammoo Oromoodhaan siyaasa Itoophiyaa amma tan akkamitti ilaaltu Profeesar? Beta siyasan nu Kenya kana keessumaa nu war Kenya ilburuu jir kana guddoo siyasan Itoophiyaa tun guddoo nututti finkenna wate tanaafuu yoo jaa achi wa midhaagani nullee wanni kun hin midhaatti yoo achi wa hammaatani nullee guddoo hammaatti wanni kun nututti Tigireen isii akkisii laf balleessite jette namni hin beekne hin jiru nyaapa bada hama warra laf balleesse laf boorara sana gargar citte kan tochite Ara warra kun dhufe naani biyyiti guddoo abdii horaatti waan aduun ilburuutii nu gabbaate biiftuun gabbaatse amma tana ammoo akka mul'attuutti yoo waan akkan gurraan dhadhaga'u waan hamtuun lafir deemuu jira waan kan sila duratti nadosiin hin deemne waan kan qajeelfachuu malan laftaan dubbiyenne finne duritti deebisuun Guddo warralle dibiti nam lafalle hindi ega keessa so hin beeku wani anargome media fa keessatti xaafanii edani taawama nami facaafe yookaan barreessa nami barreessan tamirraa laalu jiru akka hiyyatti siyaasaan tun xiqqoo goruu jirti gorsummaan tu warra nam bulchullee irrin jirtu warra lafallee irrin jirtu amma mutana yooyyuu media duniyaa kan dhageenne Jen Itoopiyaan dhiba hama keetti dhib kan keesseenuu mal namichi ammatan gubbata kuni maqadansaan marxuma sun gubbaa hore maan jennaan beesis guddaa kan Nobel kan argate nami gurraacha eegi kun Mandeelatu nami waan kan argate iyyuu yookaan warra South Africa sun malee guddatee hin jiru ka Peace Prize Nobelli kan argate sila maqaguddato waan kan sila nami kun karaa kanaan siyaasa ofi jijjiiruu man ammoo kan miidiyaa duniyaa kan caqasut siyaasan Itoophiyaa baduu jirta matan finni lafaa baduu jirta maali sababi maal Profeesar akka oduu qabdutti badi siyaasa Itoophiyaa kanaaf sababi maal jedhan maal dhaga'uu jirta haali jir maal fakkaatu wanni deemuu jira waraani gara warra keessa kunu waan gundoon qarqaaranii sirkaala yookaan mangisti lafjira kana namu fi raayyaa fi yoo isin dhiballeen dhufte karuma aadaa kanaan qajeelchan yoo ammoo atin akka nami kun nama nyaata lafa laati jette waraana wanta itti guurratte waan qabcuuf marfii endege waan kan cufitti guurratte waan kanaan haate nam balleessite nami ali jirullee kara hamaan si dhaga sila waan lafa jiran ka waraani guddaan lafa jir ka fulachi falatti cocootun jiraachuu jiru hin malle karaa nagaa malee wanni tokkolleen ka waraani Itoophiyaa baasin jiru taariki Itoophiyaa hojjaati soomteeti taarikiin Itoophiyaa takkumayyuu guyyaan isiin nagaa argattee iyyuu hin jirtu the era of the princes era zemena manjet zemena afan amara kanani dikoya wallahi Ethiopia the era of the princes era buki talking abata aye gafa nami chuftu prince nami fulai fa waladan malafu gafasi mangistina kamata na kuninjiru ammo fatatu tanageni himbad nageni Ethiopia badeda lafsuni irinjir Sudani waladani eger dufani yipti waladani aye keessa Oromoo tana waladani yoo dhaga Somali farri walati aye Oromoo mani walati wani kun tokkolle kanam tokko irri jirtin jir ana do sila namicha kan taate min ofittide inenu nam wataafu tae nam siyaasa ka tae guyya kan to ibidduwan inni tolkan jala bobeesse ada turi debi sajeda kanani ti nama samuni saka itte jirtu kayade wani laftan basa man jede gafa nama lalle agawuman nami eduti jira kayidane kis nunan imnun nam kanagi yo yu duga dubanne wani nam kanidane isiru ala hujira nini tuyu wayu wayin da barfata male
Maal jennaan mana midhaan akka qub qabdutti hoggantooti siyaasa Oromoo hedduun hidha jirti. Namoonni dargaggooti hedduun hidhaman Itoophiyaa keessatti. Maal wanni kunin impaayerii kun duralleen akkanum ture ka Itoophiyaa akkanum namidha. Wanni kun maalirra madditettee yaadda? Furmaati hoo? Akkuma kan nami aadaan isaatu taanu mangistuun akkan nami Minilikiin akkan nami Haile Sillaaseen akkan nami lafti Itoophiyaatu qara lafu miidhaansatti yooyyuu keessoo taariqa warra laalaan jedhan. Uumama dubbitanaa dha'ee yooyyuu inni waan duritti deebisee Itoophiyaa kan Itoophiyaa Minilik fa Itoophiyaa Haile Sillaasee fa Itoophiyaa maalii fa Itoophiyaa mangistuu fa sumbati inni yooyyuu karaa ofii bahuufe. Profeesar armat si dhaaba. Itoophiyaan mangistuu faan, Itoophiyaan Haile Sillaasee faan, Itoophiyaan Minilik faan, Itoophiyaa guddoo jajjabduu, Itoophiyaa akkas ijaaru feenaa jedhan. Itoophiyaan mangistuu Haile Sillaasee tun faan Itoophiyaa jabdu turte. Maal irra qub qabda? Beeta eega Itoophiyaan akka tokko gurdansaallee hin qabdi duniyaa keessa. Taariqiin isii yooyyuu akka qaabattu gaaf second world war nami jeeshin Itoophiyaa bakka Baamaadha. Kongoo fadhat Kongoo Zaire gaafa president warraa ijjeessanii jedhan as peacekeeping ka fuula cufdeemte maqaa dansaa argatu. Warra maqaa darii dansaa argatsuun ammata waan hamtuu lafisaanii keessatti himan. Nadheen ufifaa yookaan ijoollee ufifaa buufatte fayyadanii maqaa kanaan himan. Videoon dhiyoo gabaate tokko kadiidum kanatti nama rasaasaan fixanii jedhan sun maqaa warra hin balleessi. Karaa kanaan wanni ansila namicha amma gubbaa taa'an Dr. Abiy kadhadha. Mee wanni kun laftee santaan midhaasuutti hin jirtu sifa gurriyee si balleessite. Gattaayi. Very difficult choice to jedhiin. Choice inni tochuu malee yookaan wanni inni fudhate tochuu malee waan nama hedduu gammachiisanillee callaa ta'ullee malee warra tokko ka dibbee guddoodhaan jira maqaan dha'u. Warri wanni sun ka dibbeedhaan sun boollattis geessitu malee warri sun marcuma suffee. Itti dhiyaatu marcuma suffee. Innillee malaafuu waan kan keessaa keessoon inuunfa beeka. Dubbii afaan Amaaraa zemina waaqattamoo maal jettan dubbii tokko taa waqsan gold jedhan tokko Donald Lavinni buggitan xaafe keessa keessootti jedhe. Dubbii keessa keessoo tallaalladhi warsi timsiisee boolatti galchuu fedhatan eegadhi jedhiin. Amma odeeffannoo qabnuun odeeffannoo qabnuun amsaati amma Itoophiyaa keessa rakkoon jajjabduun jiraachuu dubbatama. Nami walijjeesu dubartii dubrbuufachuu yookaan gudeedu seena keessa waan akkana dhageettanii beektu waan amma Itoophiyaan kee jirtu kan. Amoota seer dabarteetti jiru. Wanni namitti ta'u seerda akkas jechuuni gaaf Tigree ka durii kaallee nami lubbuufi sodaata hedduu waan kanayyuu guddoon tochuu yookaan yoo siin taatellee diidattuu hin baatu. Kunini sila karaa hedduu yaayyuu qarqaarsu guddaan gad dhufe. Ammoo kan dhufe waan kan dura balleessu jiran. Waan kan isi inni yaadee isi warri inni waliin hojjetu waan kan tochuu gargar hin beeku. Ammoo nuun lafa dhibi kee jiru kun keenyum tan dubbeen keenyan teentulleen dabuun guddaa qabdi. Ammoo nu yoo siin nu dabsan illee iyyine diit kana gabbaane namni tokko waama tokkollee nu tochin jiru. Aadaa teennatti aadaa jajjabdu. Aadaa nam ulfeessitu. Yookaan nama repping tochanii maanqisoo tochanii wanni akkanaa keenya keessa akka diidaa ba'eedha. Mangistiin nama qaban taatu kan Itoophiyaa keessatti akkana haasanii miidiyaa keessa kan baasanii maanqisoodhaan kun waan gurra labsuun balleessan malee waan labsuun qarqaaranii ni dhiqoolle. Ayyee Itoophiyaan filannoo godhu feetan filannoo sun keessa ammaa paartileen Oromoo bakka buutu. Barcuma 180 ol keessa hin jirtu keessa baatanii jirani. Warri am dorgom warruma Minilik sun faa warrum suntu lafa Oromoo keessa dorgomuu jiram kaardii fudhadha jedhanii baadiyyaa teentan keessa booran kan gosuma ollum kan keessa illee waan hedduu hojjechuu dubbatam. Filannoo Itoophiyaa tan akkamitti ilaalta? Itoophiyaan filannoo akkam goote seena keessatti akka beektutti? Nama waliin dorgoma kana aada malee nabboo hidhanii
waan inni keessa hin jirreeni himatanii nama sun akkana kokkisullee aadaaniiti haqqiilleeniiti daba amma yoo gargalchanii jedhanii Itoophiyaanu xaariquma demokiraasii nami wal fo'atu hin qabnu keenya keessa nu wal butuchinee nami dhibbi tokko ijjatee abbaan fedhe ijjatee abbaan kuniin abbaan argate kadhaba malee yookaan kuraalee walumtufaa duraatanii waan gaaf duri mooyifa ammoo wanni kun tokkollee waan guddoo jiranii se'u duu karaa kanaaf teessanii yooyuudhaa yookaan buugii waan kuraa dhaatanii kan farra xaafani wanni guddoo namni abdatti dhibiin hin jirtu. Ayyee eegee Abiyyi Ahmad garan God dhufe baay'inaanii warri biyyi bulchu yookaan abbootiin gadaa faanii barinu barbadhaadhinnaati jedhan uummati badhaadhuu dubbatam uummata daanga keenyaaf Itoophiyaa kan gubba jiraatu ag muummichi ministeera Abiyyi qabate badhaadhinni fa waan argattan maal badhaatan qabdu qabdamu. Waraani fuula cufaan kaafum ka afarriif Soomalii walaat kun ka Tigiree sirkaalii haadha kun ka Oromoon mangistii haadha kun yookaan mangistiin Oromoo haadha kun yookaan Beenishangul akka daba jeesanii nana viidiyoo irratti argine nam fixuu jiran kun wanni kun lafa Itoophiyaatti irri hin jirtu hin balleessiti malee adoo elekshoniiniiti wanni feete dhufte duuba wanni kun ejjachiisa malee karaa jannoomatiin hin taate karaa maltee karaa malaatiin taate malee malii kullee nammallee nam darsan kallee kun sila waliin jiraachuu mala awwanni sila prime minister kanaan jedhu mee namni walaala taayyaadi warra miidhan ka Oromoo kana jeela keessa yaasidu warra kawwamaanuu ni dabaanidhan laali warra kana waliin taayi maladhi warri kun abbaan malallee hedduun kee jirna bakka goof kana maqaan isaanii keessan ka OMN kan Jawaar kan fa'a namni kun maladdu qaba nam kan malirra fudhadhe warri ammis is borsee is dudduub ciisee qomo fudhaanee dhiiromtitti himatee jedhu warri is balleessi mee yooyyuu jiraattu guyyoo nu amma diqoo yaa jaarre akkan argutti raagaaniti ammoo sirkaalii Itoophiyaa kun waan jajjabduutti itti gad dhufuu jiru maan jennaan lafti alaa hedduu balaaleffatte am khalee UN keessatti waan kan wal dubbatan am yoo wal dubbatanii wanni UN kun dabarte and is likely to be negative wanni kun lafa Itoophiyaatti irri hin jirtu guyyaa cufa namni ibiddi lafa bobeessee ibiddi kaan hin dhaanfu ibiddi bobeessuu hin malle yoo ibiddi bobeessi kee gubatte tanaafu wanni an sila lafa Itoophiyaa kan yookaan namoonni cufayyuu gorsu lafteessa yaa gubdanii laftan ibiddiin kaayina qaraatu ya sangaye kata ibiddi kan akka dhaanfita wal gaafadha. Professor abbootii gadaatiin maal jetta uummata Oromoo namni dur deema aadaan abbootii gadaati warri finna abbootii gadaata abbootiin gadaa ammoo finna uummata irra finna warra sirkaalii jiru gulbadanii jette dubbattee jirta warri kun maal tolchuu malu uummata kan badii dhowwuuf maalti ta'uu maleet. Warra gadaa kullee sila gadaani ujuufi qabdi dandeettee sirkaalallee walumaan fa'aa hojjetanii ammoo yooyyuu sirkaalii kun yookaan mangistiin nam bulchi kun inni aadaa keessa hin jirre nama akkuma kana qabanii nama akkanumatti jeesanii yookaan waan hedduu balleessanii danda'ee warri gadaallee dhaqee nama kan gorsuu mala yoo inni gorsaan hin fudhanne nu dabsuu jirtedha diida ba'ee himachuu mala duuba wanni kun tamuu taa'uutti hin jirtu amma waan qara midhaagee ibseen Oromoo ibsite taan ta gadaantu dibadde taan amma tan deebite sila duratti deemuu marta taani yooyyuu an dhaga'u amma tana Itoophiyaa Haile Sillaasee kaanii gad deebi'uu fa jirre miidiyaa waan kanaasa sun badiiniti bada. Mee akka waligalaatti Itoophiyaa tan keessa Keenya ati nam Keenyaati Profeesar Keenyaati Keenya maan irraa isaan mootummaan Itoophiyaa keessuma bar wayyaanee fa'aa Keenya tan akka niituu fi tokko tolfataa jedhan itti cabsee keessan nam ijjeessaa namidhaa waan hedduu nam godhaa jedhan wanni kun dhuguma biitee san keessa wanni akkana ta'aa turte. Eeti akki tokkin jiru sirkaalii Tigiree sirkaal daba cubbuuti dhugum keenyu tan keessatti afur baafachuu nama dhabu nama Oromoo numaa kanaayyuu ka'uufi nam Itoophiyaallee ta'in marroo barnoota qabnuuf yookaan marroo gochiteen keessatti mul'annuufi numa kan cufa nu seha waan nu
nami sani wali mor war kana ark wali rakamne se nun kam ma jennan hajja nu kamnu finjir nu war bisidi biti finni Ethiopia ega yonni sila ajele nu leir nu jit goste na tarkir anu abanki jilibanki jarso sarite abaki jidika kaamji oboleyana bo kaysanami jilis yalla warisun nu war nu takka دوب تنافو وني توبيا سلا نويسي كاجل تفين المام توبيا كسون تفين كيسما المان رومو بورانا فان تا ايجت تفتيد يونيفرسيتي نام غبات تون المات تماري تاياتي اكدنسا وبرا تفين يو اني وان كان سركالي كنتو كيف لف بورانا تا آدا تبدي لف بورانا تا نام إبيخين ننتان تا آدا نكنين سركالا لبويا اكواني كون آدا تاين لف ليبان ta las borana rakutani ku no mogga ko kutani gujima ta sotun da talle sirkali yo yu ajelche jedi silanu guddo fe manje nani gadan tenalen gaduma mi girtetan gaduma abang gada ham gubbar ki ku nulle bagada anar mata khalle do tanafu nu sila guddo abdenne amma wanni sunamma guddo nulafati guddo nunasif telle awana njedu mangisti kana mewan kana kara dandambe kaba nami kunin ya dallen kaba nami kun dandambe kaba kara nami kuni warabes filakis warabes maruma wali nyate ufuftu nam ibille nya warabes kana tis bol hawu dina warabes kana makan daw warabes kana fijala la cuman on kina makasani tigre balle santu tigre waradabat dabat ubu warinam tu suni warinya akum wanene cubu to kodakab akum tigre nam balle sita ufille ama badu jirtana ufille yo nam balle sita guyadi bi akasum badatilen tanafu wanni anjedu ado isin kaysan gomtu ejjata kara durat demu kan tai la latti ya dan salen kabda maka dan sale ka Nobel Prize le ya yorgati prime minister ni me nama kofeta isgadimbu mange nan Ethiopia walin bolu jira du bol tan kay bu man mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee garee dhatte boson kee chochoot waraan bilisummaa Oromoo kan qubitti qaba nam ducuuf warratti jeesee jedhe waraani bilisummaa Oromoo kun Keenya keessallee chochoo Itoophiyaa keessallee chochoo rakkoo Itoophiyaa ta'uu jirtu kanaafam waraan kan moo mootummaatti tolchee jettee yaaddata nami kun cuf hojja sila aadan nam bulchanii waan cuf qajeelchanii da tunu taa'uu yu malle hadisi wala danu to kullen dan sani to khaysuma rayamin tuguban fa hadub nam to qoqob qabani ufifa gubani nam dibi qob qaban kunini wan guddo qarqar se dibi ngufani niti tanafu talle kharum nagatin barbadu malan adagul khaysuma wani Itoophiyan tawu mal Itoophiya garduri debi sajechun nami fudat fikri ya ta yanjir lafti sun dukke titra duba nuju warum cimle dawana ufiwan warra khaysin jirru warillen wan kachu mal khaynya naga kabdi naga khaynan ten akan wan katani aye professor gufu oba dubirratti professor gufu nam manke jiro si argudiko dargaggeessum fakkata ijolle agam qabda malar ka qabda muji ana malle professor man wajja University of Life Sciences jira wam covid kana ke debu da debe yolleti online barsitar montae ama office kiketa yolle du kaba yolle jakaba yolle ti gugurdo nami manda gandidami sadi mo diddam melam kha angafa nama afurtami wai abu akhawana amma tashane so tedem tanafu ana nam khayim di bilen ni tijarsuma ega amma turata le bau gae yo gale la fumborana tanaga debiye kara deme boranum Ethiopia sulle university sulle karkara falle duriya yaade le ammo sunamma yaade suninjiru ammo karum khenya khanati la fumduriyan kesaru sunita institution waidi ko tokko jal kabachu feda la boy barbada chu jira institutions sun kama communities you can be jumla fijirti tan karkarte wabarsi nam wabarsi tamarinit amo jarsa jarti namum la fijir hana wa finnu fi finno orsi sebula finnu qoti
fin beesharaa finna aquu fi tin barbaadanii waan kai biiteen barsiisu jira fedha me waan keessa laalladha bool keessin duudina nagaalle barbaada jedhi waan tokko kaan sittimu gandi dama kadhuf siyaasan Itoophiyaa dhibi malee siyaasa duri dandeetteen taatu maan jennaan namidduu barratee laf jira namidduutti waan hedduu jedhe nami ilti banamtee miidiyaa kanaafuu nami waan duriin dhageenna dhaga sirkaalilleen danda'ee uf jalan namu kaamsee nama bulchuu hin danda'u maan jennaan addunyaan gandi dama kagadhuuf namu karaa qajeeleya Itoophiyaa gara durii deebine jechuun objuu hamtuu hin taane ittiin gamina jedhaan. Ayyee Profeesar Gufooba waan si gaafadhu waan natti himteef ulfaadhi galatoomsi.